Nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu. Namoonni sagalee kana daawwatan hunduma keessaniif Gooftaan Yesuus inni guyyaadhaa gara guyyaatti nagaaf araara nu baay'isee guyyaa kana nu kenne maqaan isaa bara baraan kan galateeffamee haa ta'u jecha guyyaa har'aa kana dubbii Waaqayyoo irra dhaabadheetaniin kutaa tokko isin dubbiseetaniin yerootti gabaabaa dubbii Waaqayyoo wajjin dhageenyu ta'a. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa macaafa qulqulluu waldaan kiristaanaa yeroo baay'eetti gargaaramtu Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 hanga 13 akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Kanaachi gooftaatti humna isaa aangoo qabeessatti jabaadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffata wajjin wal'aansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aaboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkanaa keessa jiru sana seerratan macca hafuurota hamminaa warra bantii Waaqa keessa jiraatan wajjin wal'aansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabuuf mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti jabaachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa jedha. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Macaafa qulqulluu kana keessaa ergamaan Phaawulos warra Efesooniidhaaf yeroo dubbii kana dubbatu lola hafuuraatti akka isaan jabaatan jabina lola hafuuraa keessatti isaan qabaachuu qabanii yaadachiisa guddaa isaan yaadachiisa. Guyyaa har'aa kanas dubbii Waaqayyoo jiraataa akkuma jedhu sagalee Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qabaa billaa gar lamaan qarame caalaa qara qabaa jedha abbaan barreessaa Ibrootaa immoo. Dubbii Waaqayyoo yeroo gara yerootti gaafa dhageenyu yaada guutuun qalbii guutuun ni dhageenya taanaan dubbii Waaqayyoo jireenya keenyatti gaafa dubbatamu dubbii Waaqayyoo gaafa dhageenyu moo'ichi jireenya keenyaaf hin kennama. Maaliif iddoo kana dhaqee ergamaan Phaawulos warra Efesooniif lola hafuuraa keessatti akka isaan jabina qabaatan akka isaan jabaatanidhaa fi dubbii Waaqayyoo irra dhaabateetu dhaamsa kana isaanii dhaama. Mee anis yeroo kana dubbii Waaqayyoo gabaabattan isin biraan ga'a. Isa dura garuu qalbii keessan hafuuraa bantanii yeroo daqiiqaa kana isin bira ga'etti dubbii Waaqayyootu na bira ga'a jettanii akkasiin amantanii fudhattan jaalala Waaqayyootiin dhaamsa koo isiniin dabarsa. Daqiiqaa tokko akka gooftaan itti dubbatuuf hin kadhanna. Kaleessa sar'as bara baraan ati gooftaadha. Gooftummaan kee gooftummaa eenyuu garasidha. Du'aa garasitti jireenya harka kee jira. Ati balbala du'aa cuftee banuuf aaboon kan sii kenname eenyumtiyyuu al takkaa gooftummaa keetti kan hin buune qobaa kee kan jiraattu. Abboonni keenya amantii Abiraam fa'aa akkasiin jedhan. Ati ilshaadaayummaa kee gaafatti agarsiiste ilshaadaay jedhanii si waaman. Dhuguma immoo ilshaadaay isa hundumaa dandeessudha. Maqaa Kiristoosiin dandeettii keef jabina kee hundumaaf si galateeffanna ulfaadhu. Egaa yeroo kana dandeettiin kee karaa inni itti mul'atu humna sagalee kee keessaan. Namni sagalee kee dhaga'e immoo hin jabaata, hin mo'ata, humna argata, diina isaa hin mo'ata. Humna sagalee kee keessa jiru sagalee kana gaafa dhageenyu jireenya keenya namummaa keenya haa qabatu. Kana waan gootuuf ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 qabdanii hamma 17 yeroo dubbiftanii jireenya amantootaaf Phaawulos dadammaqiinsa hafuuraa akka isaan qabaataniidhaa fi lola hafuuraatti akka isaan jabaatanidhaaf dhaamsa isaanii dhaama. Akkuma makutaa kana dubbifne kana gaafa laaltanii kanaa achi jedha Phaawulos. Kanaa achi inni jedhu wanti darbe jira jechuudha. Wanti darbe sana dhiise waan gara fuulduraatti akka isaan maal gochuu qaban isaanitti dubbata. Utuu sagalee kana hiika isinitti hin dubbatiini waan galgala kana yeroo kana sagalee Waaqayyoo dhageenyu qabiyyee dubbii Waaqayyoof walitti nuu qabaaf kan ta'u yookaan achi mata duree tokkoon isinii kenna. Hafuura keetti moo'icha qabaachuu waan jedhu isinitti dubbadha. Yookaan achi lola hafuuraa keetti moo'icha qabaachuu waan jedhu isinitti dubbadha. Lola hafuuraa keessatti moo'ichi jireenya namaa argate taanaan namni jireenya hafuuraatti mo'ataa qaba taanaan wanta kamiiniyyuu moo'icha akka inni qabu dubbii Waaqayyoo ragaa godhadheen sin biraan ga'a. Waa'ee hafuuraan gabaabsee waa isinitti hima. Addunyaa mul'atu kana keessatti gaafa laaltan addunyaan amma arginu kun addunyaa mul'ataa, addunyaa qabatamaa, addunyaa namummaan foonii keessa jiraatu kana gaafa laaltanii bittaa isa hamaa jala akka jiru Phaawulos kutaa kana keessatti hin dubbata. Biyyi lafaa kun yookaan addunyaan kun hafuura lamatu wal falmii gaggeessa yeroo gara yerootti. Inni iyyuu maalidha gaafa jettanii inni tokko hafuura Waaqayyooti, inni lammaffaan immoo hafuura hamaa yookaan hafuura seexanaati. Seexanni inni ija namaatti mul'anne hafuura jedhama. Waaqayyo inni ija fooniittis hin argamne hafuura Waaqa hafuuraati.
Kanaafiyyuu seexannis hafuura, Waaqayyos hafuura. Seexannis kan inni ittiin gargaaramee hojii isaa dhimma ittiin baay'atu harki caalaaf wanti baay'eensaa karaa namoota foon uffataniiti. Waaqayyoonni Waaqa hafuuraa ta'ee dhugaaf hafuuraan waaqeffamus dhimma isaa hojii isaa kan inni ittiin ba'atu karaa nama foon uffateeti. Seexannis karaa ogummaaf dandeettii ofiisaatii qabuutiin yaada ofiisaa, karoora sagantaa ofiisaa argamsa ija namaatiin argamne waan hojjetu qaba. Haa ta'u malee garuu barbaachikomaa inni waa'ee lola hafuuraa keessatti moo'icha qabaachuudha. Karaa hafuuraa namni moo'icha qaba taanaan jireenya isaa foonii, jireenya isaa isa kaan keessatti moo'icha guddaa qabaachuu danda'a. Jabeessana dhagaa, dubbiin kun dubbii guddaadha waan ta'eef. Yaada tokkotti nan amana akka nama Waaqayyo tokkottan. Namni tokko nama ta'e biyya lafaarra gaafa jiraatu cal jedhe akkasumatti hin jiraatu. Yoo Kiristoos Yesuusin beekee, Kiristoos Yesuusitti amaneera yoo ta'e, hafuura qulqulluu fudhateera yoo ta'e, hafuurri Waaqayyo keessa jira, nama hafuuraa jedhama. Hafuura Waaqayyootiin geggeeffama. Hafuura Waaqayyo keessa ta'e, hafuura isa kan biraa irratti gooftummaa Waaqayyo, aangoo Waaqayyo agarsiise, lola isa kan biraa irratti karaa hafuura Waaqayyo lola gaggeessee moo'ichaan jiraata. Namni inni Kiristoos Yesuusitti amaneen fudhanne, hafuura qulqulluu kan of keessaa hin qabne, akkasumattiin duwwaasaa jiraata jechuun hin danda'amu. Namni inni hafuura Waaqayyoo qabu, nama hafuura Waaqayyoo qabudha. Inni hafuura Waaqayyoo hin qabne immoo nama hafuura kan biraan geggeeffamu, hafuuricha isa hamaa gala jira jechuudha. Namni hafuura Waaqayyoo hin fudhanne yoo ta'e, hafuura hamaarraa gargar ba'een bilisa ba'ee jiraadha jechuun hin danda'amu. Sababiinsa qodaa duwwaa ta'ee namni biyya lafaarra hin jiraatu. Yookaan hafuura Waaqayyoo qaba yookaan hafuura hamaa qaba. Kanaaf Phaawulos maal jedha? Lola hafuuraatti jabaadhaa jedha. Kanaaf humna isaa aangoo qabeessatti jabaadhaatii dhaabbadhaa jedha. Haxxummaa seexanaan mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyo guutummaatti fudhadhaa jedha. Waaqayyo jireenya hafuuraa keessatti nama waan hidhachiisu qaba. Hidhannoon hafuuraa jira. Waaqayyo biraa namni hafuura Waaqayyo qaba taanaan hidhannoo hafuuraa waan hidhatu qaba. Hidhannoo hafuuraa kanaan immoo hidhannoo hafuurota hamoota kan biroo warra jennu hafuura macca hamminaa, hafuura warra dukkanaa jedhaman, hafuura seexanaa lollee mo'achuu dandeenya. Hafuura Waaqayyoo keessatti moo'icha hin qabnu taanaan, hafuura Waaqayyootiin addaaf addunyaa hin qabnu taanaan addunyaa kana mo'achuun hin danda'amu. Kun gaaffiidha namoota baay'eef. Amma yoo deebi'ee nan dubbadha. Karaa hafuuraa mo'atoo miti taanaan jireenya keenya lafarraa mo'achuu hin dandeenyu. Maaliif gaafa jettanii namoota hafuura Waaqayyoo qaban, namoota qabiyyeen hafuura Waaqayyoo keessa jiru, namoota hafuuraa warra jedhan wanti isaan lolu yeroo baay'ee maal jedha gaafa jettanii faallaa hafuura Waaqayyoo warra qaban hafuura hamaatu nama hafuura Waaqayyoo baatuun lola. Karaa hafuuraa mo'atoo taanaan, karaa hafuuraa jajjaboo taanaan, karaa hafuuraa bilchaatoo taanaan namni jireenya isaa lafaa kanarraa kanarratti illee moo'icha guddaa qabaatee jiraachuu danda'a. Kanaaf Phaawulos maal taa'edha? Jabaadhaatii haxxummaa seexanaa loluu akka dandeessanitti malee isa kan Waaqayyo guutummaatti dhadhaatti dhaabadhaa'edha. Seexanni immoo haxxeedhaa'edha. Nun lolli keenyedha, wal'aansoon keenyi namoota foon uffata wajjin mitiidha. Macca hafuurota hamminaa warra bantii Waaqa kana keessa balali'an, warra humnaaf aaboo qaban jedhamanii sodaataman, isaan kana wajjin lolli keenya malee nama foon uffate wajjin mitiidha. Mee jabeessa ishee kana dubbadha. Nama foon uffatu wajjin miti lolli keenya kan jedhu Phaawulos biyya lafaarra Phaawulos yeroo hojii Waaqayyoo hojjechaa ture, tajaajila hafuuraa yeroo kennaa ture, yeroo akka nama tokkotti deddeebi'aa yeroo ture, Phaawulos nama namoota baay'een falmamedha. Nama namootaan reebamedha. Nama namootaan dhagaadhaan dha'amedha. Nama namootaan halangaatiin garafamedha. 41 hir'uu. Nama yeroo baay'ee du'atti dabarfamee kennamedha. Kan isa kenne garuu eenyu gaafa jettan namootadha. Inni garuu ilaalchisaa, yaadnisaa, qalbiinsaa namoota sana toon ta'iini nama hafuura Waaqayyoon qabne keessa hafuura kan biraa taa'ee hojjeta waan ta'eedhaaf lolli keenya namoota foon uffata wajjin miti, macca hafuurota hamminaa wajjin maleedha. Namni hafuuraa immoo waa'ee hafuuraa beeka. Kanaaf jireenyi keenya mo'ataa ta'uu kan danda'u karaa hafuuraa yeroo moo'icha qabaannudha. Karaa hafuuraa moo'icha qabaannan namni
karaa kamiyyuu moo'icha qabaachuu danda'a. Karaa hafuuraa kufaa taanaan garuu jireenyi namaa kufaatiitti salphaadha. Dafee mo'ama. Warra jireenyi isaanii jireenya Waaqayyoo ta'e yookaan hafuura Waaqayyoo qaban warra kan Waaqayyoo ta'an jechuudha. Falmiin jireenya isaanii irra ture gaafa laaltan Iyyoob gaafa laaltan Iyyoob boqonnaa 1:6 gaafa laaltanii jireenyi Iyyoob inni gara jalqabaa otoo seexanni dhaqee mana isaatti waraana hin baniini nagaa ture, tasgabbaa ture, abbaa qabeenya, abbaa horii ture, abbaa gaala baay'ee, abbaa harroota baay'ee ture. Inni hamaan sun garuu akka inni Waaqayyoo wajjin jiraatu gaafa argee walga'ii qulqullootaa walakkaatti dhaqee ergame maalittiin jedhee yaada isaa Iyyoob irra kaawwateera waan ta'eef warra isa eeggatan, warra isa amanatan, warra Waaqayyoon beekan immoo Waaqayyoo beekan eega waan ta'eef Waaqayyo maalittiin gada gaaffii gaafate eessaa dhufte erga gaaffii gaafatee booddee inni maa jedhe biyya lafaa kana guutummaa naannaa tureen dhufee jedhe. Waaqayyo gaaffii kana gaafate. Garbicha koo Iyyoob irra maaliif yaada kee kaawwattee jedheen? Iyyoob garbicha Waaqayyooti, nama Waaqayyoon sodaatu waan ta'eef. Inni maa jedhe jireenya Iyyoob Waaqayyo irraa qabu dhiiseetu wanta Waaqayyo Iyyoobiif laate irratti yaada kaase. Irra siniin deebi'e jecha amma. Erga Waaqayyo gaaffii gaafate kee booddee Iyyoob irra yaada kee kaawwattee taa'edha. Waaqayyo gaaffii gaafate maaliif kaawwatteedha karaa biraa? Maalittiin gireetanii gaafa gaaffii deebisuu fi Waaqayyoo fi isa Iyyoob yaada isaa Waaqayyo irra kaawwatu dhiisee amanannaa Iyyoob Waaqayyoon godhate dhiiseetu yaada Waaqayyo Iyyoob irraa qabu, jaalala Waaqayyo Iyyoob irraa qabu, qabeenya Waaqayyo Iyyoob irraa qabu Waaqayyootti dhiyeesse. Maalittiin jedhe ati wanta Iyyoob qabuuf mana isaa qabeenya isaa hundumaatti naannessitee haaxirte malee utuu sattaaxirte kanarraa diigde si ganaa jedheen. Iyyoob garuu nama qajeelaa, nama Waaqayyoon sodaatudha. Afaan kakuu haaraa yoo dubbanne immoo nama hafuura Waaqayyoo qabudha. Nama Waaqayyoon sodaatudha. Seexanni garuu jireenya Iyyoob rukuchuu yeroo barbaade maalittiin jedhe eebbi Waaqayyoo mana Iyyoob bira jiru ture, Waaqayyo mana Iyyoobitti marseen eega ture, haaxirri Waaqayyoo mana Iyyoob bira jira ture. Diiggadhu irraa yoo diiggate si ganaa jedhe. Waaqayyo garuu akkasittiin jedheeni irraa diiggadheedhaadha karaa bira dhaqi waan barbaadde godhe lubbuutti garuu hin buutu jedheeni. Wanta Iyyoob qabu hundumaa seexanni yeroo dha'e Iyyoob garuu ammayyuu waan lafarraa miti waan ta'eef yaadni isaa dheebuu garaasaa hafuura Waaqayyoo baatee waan jiruuf dhaabatee Waaqayyoo wajjin jiraachaa ture. Dhaabatee qorumsa sarara ga'e hundumaa obsaa ture. Maaliif iddoo kana dhaqee namni yeroo hafuura Waaqayyootiin moo'icha qabu hafuuramaa yeroo mo'atu waan kufe wajjin hin kufu, waan bade wajjin hin badu. Qabeenya Iyyoobtu bade malee, ijoollee Iyyoobtu du'e malee, horii Iyyoobtu dhume malee, Iyyoob inni amanannaa qabu Waaqayyoorraa keessa isaa waan jiruuf dhaabatee hafee fuula Waaqayyoo duratti biyya lafaarratti gonfoo fudhateera. Lammaffaatti deebi'ee seexanni mana Iyyoobitti. Sagal qabaa qabeenya isaa argadhee lammaffaa maal isaa dha'e? Fayyaa isaa dha'e. Fayyaa isaa dhabee hafuurri isaa garuu nagaa ture. Hafuura nagaa isiniif haa laatu Waaqayyo. Hafuura nagaa qabaachuun qabeenya wajjin waliin madaalu. Hafuura mo'ataa qabaachuun jireenya kufaa wajjin waliin qaba. Jireenyi yoo kufe, nagadi yoo kufe, barnoonni yoo kufe, wanti kamuu yoo kufe hafuurri namaa garuu dhaabbataa ta'uu qaba. Lola hafuuraatti. Taalgeettiin seexanaa namoota hafuuraa ta'an gaayilaan, dhalaan, hojiidhaan, fayyaadhaan kan inni lolu gaayila barbaacha, hojii barbaacha, dhala barbaacha toon taane jireenya hafuuraatti sin kuffisu sin mo'achuudha waan ta'eedhaaf qabeenya keessan dhaa. Kanan dubbachaa jiru immoo waan tokko ammoo isiniif haa galu. Hafuurri keenyi hafuuraamaa mo'ataadha taanaani qabeenyi keenya salphaatti hin dhaamu. Maaliif? Mootummaan waraana jabaa qabu salphaatti biyyi isaa weeraramu. Salphaatti qabeenyi isaa diina kan biraatiin, diina ollaa isaatiin, mootii kan biraatiin hin booji'amu. Nunis hafuura Waaqayyoo warri lola hafuuraatti jaboota taane hafuura Waaqayyoo hafuura hamaarra caalchifne aangoo Waaqayyoo ol kaafne mul'ifnu hafuura kan biraatiin hin booji'amnu jireenyi keenyi manni keenyi waan nuti qabnu booji'amaan ta'u. Mootummaa kan biraa kan inni ittiin mootu wanta kam caalaa loltuu gajjabaa yoo qabaatedha. Meeshaa gajjabaa yoo qabaatedha. Nuni warri hafuura Waaqayyoo qabnu immoo hafuura kan biraa mo'achuu kan ittiin dandeenyu
yeroo hafuura Waaqayyootti jabaannee lola hafuuraatti cimnee dhaabannudha. Amma yeroo ammaa kana gaafa laaltan seexanni jireenya namoota baay'ee hafuura isaanii dha'uudhaaf jecha hojii namoota baay'ee yeroo ittiin falmaa jirudha. Hafuurri kee dhaamnaan manni kee salphaatti dhaama. Manni kee dhaamee hafuurri kee fayyaa taanaan garuu dachaa sii deebisa Waaqayyo. Mana Iyyoob gaafa laaltan Iyyoob 42 lakkoofsa 12 gaafa laaltanii Waaqayyo jireenya Iyyoob qorumsa waggaa dheeraa booddee lola hafuuraa yeroo dheeraa booddee waan seexanni irratti raawwatu hundumaa erga laaltanii booddee jireenya isaa moo'ichaa Waaqayyo eebbise gaafa laaltan isa yeroo seexanni harkaa fuudhee dachaa lamaan Waaqayyo mana Iyyoob yaadatee hin badhaaseen Waaqayyo. Lola hafuuraa keessatti moo'icha qabaachuu qabna. Bara kana immoo seexanni bara hidhatee ka'edha. Arraba namaatiin, karaa sooshaal miidiyaatiin, karaa qanagadaan, karaa jireenyaan, qaala'insa jireenyaan, karaa garagaraa seexanni nama moo'achuuf jecha karaa garagaraa tooftaa garagaraan hafuura namoota baay'ee dha'uudhaaf seexanni yeroo ijaaree ka'udha. Lola hafuuraatti jajjaboo ta'uun nurra jiraata. Lola hafuuraatti jajjaboo yeroo ta'an Waaqayyo moo'icha nuu laata. Injifannoo nuu laata. Maqaa Yesuus Kiristoosin lola hafuuraa jireenya keerra kan jiru, namummaa keerra kan jiru, hafuura kee moo'achuuf illee jedhe seexanni gaa'ila keedhaan, fayyaa keedhaan, hojii keedhaan wal'aansoo si qabaa kan jiru sagalee kana waan dhageesseef sagaleen kun sagalee Waaqayyooti. Waaqayyo moo'icha kee dachaa godhe siif haa deebisu. Dachaa godhe siif haa deebisu Waaqayyo. Hin sii deebisan moo Waaqayyo. Karaa hafuuraa. Hafuurri ija namaatti waan mul'atu miti. Hafuurri waan dhokataadha. Waan dhoksaadha. Hafuurri ija namaatti mul'anne waan mul'atu keessan nama lola. Ija namaatti mul'atu hafuurri seeniin jedheera jalqaba irratti. Waaqayyo Waaqa hafuuraati. Faallaa hafuura Waaqayyo hafuura namaas jira. Wantan si yaadachiisu barbaadu garuu seexanni bara kana ittiin yeroo baay'ee deddeebi'ee namoota baay'ee ittiin mo'achaa jiru. Foon uffataatti gargaaramee si lola hafuurri hamaan. Foon qabeessatti gargaaramee si lola hafuurri hamaan. Lolla hafuuraa har'a miti kan jalqabe. Har'a biyyi lafaa kun addunyaa kalqabeedha. Addunyaa kalqabeen iyyuu jira. Addunyaa kalqabee jechuun maal jechuudha? Waan hin cabbaxamne, waan hin daasasamne, waan ija nama fooniitti ilaalamuu hin dandeenye jechuudha. Bantii Waaqaa keessatti iyyuu lolla hafuuraa tureera. Har'a garuu waan tokko isiniin jedha. Nama hafuura taatee amma jirtutti seexanni karaa garagaraan, hafuuramaa karaa garagaraan jireenya kee mana keerratti wal'aansoo banee jira taanaani ati nama Waaqayyooti waan taateef, nama hafuuraa waan taateef lollamta waan ta'eef jabaadhuu dhaabadhu Waaqayyo moo'icha sii laata. Yeroo tokko tokko qalbiin namoota baay'ee kanaan hin hatama. Seexanni yeroo jireenya isaaniitti waraana gadhiisu lolli yeroo banamu akka waan Waaqayyo isaan hin beeknetti akka waan Waaqayyoo yaada irraa hin qabnetti of ilaalu. Otoo baay'ee kadhattanii, utuu baay'ee tsoomtanii, utuu sagalee Waaqayyo dubbiftanii, utuu amanamummaatiin fuula Waaqayyo jirtanii jireenya keessan irra lolli kan jiru lolicha isa foonii mul'ate dhiisaati isa ija namaatti mul'ate sana lola hafuuraa. Lolla hafuuraa jilbaan lolama. Lolla hafuuraa dubbii Waaqayyoo xiinxaluu yaaduu qo'achuutiin lolama. Lolla hafuuraa isa foonii mul'atu kana dugda duuba waatu jira jedhanii bilchina sammuu hafuuraa qabaachuutiin lolama. Kanaaf seexanni inni hamaan sun guyyoota gara dhumaa kanatti gadhiifamee namoota hafuura Waaqayyoo baatan, namoota hafuura Waaqayyoo qaban lolaa oola. Phaawulos lolli keenya nama foonii wajjin miti jedhe. Macca hafuura minaa wajjin jedhe. Namicha amma si taaggalaa jiru, dubartii amma siin falmaa jirtu, namoota amma gareedhaan sitti ijaaraman sitti duulan kana isaaniin dhiisati. Abboota firdii boqonnaa 11 lakkoofsa 29 gaafa dubbiftan maal jira sagalee Waaqayyoo? Hafuurri Waaqayyoo yiiftaan gaggeessa ture jedha. Nama hafuura Waaqayyoon gaggeeffamudha yiiftaan. Otoo dhugaa ba'umsi kun Waaqayyo biraan dhugaa ba'amiifiin garuu yiiftaa kaleessaa gaafa laaltan obbolaansaa mana abbaasaa keessaa gadi isa ari'anii isa baasan. Biyya isaa keessaa, maatii isaa keessaa, mana abbaasaa keessaa gadi isa ari'an. Yiiftaa ari'anii biyya xoobitti akka inni baqatee gadi badu godhan. Biyya inni itti gadi bu'e immoo biyya waa'ee hin baafnedha. Biyya namoonni baay'eetti gadhiisanidha. Garuu hafuurri Waaqayyo wajjin waan jiruuf
Bara sana immoo lolumti foonii namatti ba'anii nama lolan gaarummaatti waan lakkaa'amuuf achiin Waaqayyo moo'icha waan namaa kennuuf kakuu moofa keetti waan ta'eedhaaf. Nama waraanaan baay'ee beekamaa ture Yiftaan. Hafuura Waaqayyoon hin geggeeffama waan ta'eedhaaf biyya kam yeroo dhaqu hafuurri Waaqayyo wajjin waan deemuuf Yiftaan biyya booji'ame yookaan achi biyya dabarfamee kenname keessatti dhaqee lolee diina baay'ee waan mo'ateedhaaf Waaqayyo adda waan kenneedhaaf warrumti kaleessa eeggadda ari'an ofii isaanii immoo hafuura Waaqayyo waan hin qabneef obbolaansa deebi'anii waamicha godhaniifi. Kaleessa ari'atamaadha. Ayyaanni Waaqayyoon irra jiru, hafuurri Waaqayyoon irra jiru namootaaf hin galle, obbolaasaaf hin galle waan ta'eef irratti ka'anii ari'atan. Gaafa diinni garuu taa'iif dhaabii isaan dhowwu Yiftaa waammanna jedhanii manguddoota filanitti erganii biyya Xoob keessaa Yiftaa waamsan. Yiftaan immoo dhufe hafuura Waaqayyoo baatee diina obbolaasaa maatii isaa biyya isaa lolutti bahee rukutee mirgaan deebi'ee gale. Hafuurri Waaqayyoo si wajjin taanaan qobaa kee miti ati. Harki kees duwwaa miti. Harki nama hafuura Waaqayyootiin mo'ataa ta'ee waanuma qabatamaa moo'icha baata. Hafuurri kee mo'ataa taanaan manni kee mo'ataa ta'a. Hafuurri kee mo'ataa taanaan jireenyi kee mo'ataa ta'a. Nama hafuuraan mataatetti hafuurri kee mo'amaan ta'in. Hafuurri kee mo'amnaan abdiin qabdu ati. Namoonni baay'een yeroo alta yeroo ammaa kana hafuurri isaanii rafaadha. Hafuura kadhataan qaban. Hafuura deddeebii mana Waaqayyoon qaban. Hafuura macaafa Waaqayyoo qo'achuun qaban. Hafuurri isaanii hafuura Waaqayyoo wajjin hin haasa'u. Roomaa 8 lakkoofsi 14 maal jedha? Kaastanii gaafa laaltan Roomaa 8 lakkoofsa 14 gaafa laaltan. Hafuurri Waaqayyoo jira. Hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuu baay'eedha. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuu baay'eedha. Nuni kan seexanaa miti. Nuni kan biyya lafaa miti. Nuni kan fooniif dhiigaa miti. Fooniif dhiiga irraa yoo dhalanne iyyuu akka namummaa namaatti nuni garuu kan isaa miti. Foon baay'een garba cubbuuti waan ta'eef. Nuni ijoollee Waaqayyooti. Hafuura Waaqayyoo waan qabnuuf. Kanaaf hoore hafuura Waaqayyoo baannee waan jirruuf hafuurra maa nu falma nu lola. Maal lolamaa maafan qoramaa maaf waraansi jireenya kootti baay'atan migettu የምስራች ergaan si qaba. Gola kam jiraadhu biyya kam jiraadhu ardii kam jiraadhu si keessa hafuura Waaqayyoo jira. Daani'eel faa warra hafuurri Waaqayyoo hafuura hubannaaf ogummaa kenneef iyyuu utuu wanta gaarii hojjetanii dabarfamanii kennamaniiru garuu hafuurri isaanii mo'ataa waan ta'eef yeroo ta'eef guyyaa ta'eef ji'a ta'eef bara ta'eef dhugaan isaanii awwaalamee wanti hamaa fakkaatu haasa'amee booda garuu carraan moo'ichaa kan isaanii waan ta'eef biyya ormaa keessatti abbaa biyyaa ta'anii mo'atanii waaqa isaanii ol kaasanii jiraatan. Humna maqaa Kiristoosiin hafuurri Daani'eliif kenname siifaa kennamu si wajjin hafee jiraatu. Haleluuyaa. Waaqayyotti guddaan gammada. Yeroo kana sagalee kana sin biraan ga'uuf. Barri kun bara isa hamaadha. Inni hamaa sun hin maaggala hin fiiga. Dargaggoon dargaggummaa keessatti wal'aansoon sinitti baay'atu. Abboonni mana baattanii wal'aansoon sinitti baay'atu. Haadholii baay'een jilbeeffatanii mo'achuu kan dadhabdan. Obboloonni keenya shamarroonni baay'een iddoo garaagaraa teessanii imimmaan dhangalaaftanii falmiif lolli sinirraa fagaachuu kan dide. Hafuurri Waaqayyoo si wajjin waan jiruuf lolli gara keetti deddeebi'a. Tokko mo'attee tokko sitti wal furuu danda'a. Tokko kuffistee kan biraan deebi'ee ka'uu danda'a. Tokko mo'attee kan biraan dhufuu danda'a. Wanti nama dinqu isa kaleessa mo'attee isa har'aaf dhaabattee falmuu keeti. Isa kaleessa arga mo'attee isa har'aas hin sodaatiin saborii bisu Waaqayyo jira. Jireenya amantii waan jedhu akkattan dubbadha yeroo baay'een. Waa'ee amantii akkattan amana. Kaleessa eengadda Waaqayyo inni nuti amananne nu gargaareera taanaan nu gargaaruun kaleessa Waaqayyoo nu wajjin ta'uun kaleessa Waaqayyoo ragaa guyyaa har'aati. Jechuun maa jechuudha. Waaqayyo kaleessa argana gargaare har'as nu wajjin jira. Kaleessa inni Waaqayyo nu baate har'as nu baata. Kaleessa inni Waaqayyo nu oolche har'as nu oolche. Amantiin koo kaleessattiin ooleen har'a nan dubbadha. Har'a nan dhaadadha. Isaan nan oola. Guyyaa har'aa. Guyyaa boriif immoo riqichaan ittiin ce'ee guyyaa har'aa keessa gara guyyaa boriitti darbu Waaqayyo inni kaleessa na gargaare har'a raajii irratti dubbadhee moo'icha kun dabala guyyaa boriifis riqichaan koo amanannaa koo Waaqayyoodha. Kana laphee koo keessaa nan qaba hundumaa. Kaleessa kan si gargaare Waaqayyo har'as wajjin jira. Boriifis amanadhu
inni kaleessa wajjin ta'e har'as guyyaa jireenyaa sii kenne abdii kee guyyaa har'aati amanannaa kee guyyaa boriiti guyyaa boriif guyyaa har'aa gidduu immoo riqichaan ittiin ceetu gargaarsa kee kaleessa gaddaa ragaa godhadhu. Ni kaleessa si baate har'as amanamaadha boriifis amanannaa keeti. Amantii qabda taanaan hafuurri Waaqayyo jireenya kee keessa jira taanaan kan mo'atu si ta'a. Daqiiqaa tokko waa isiniin kadhadha. Sagalee Waaqayyo akkas jedha. Phexros gaafa dubbatu hamajaajiin keessan jedha seexan hamajaajiin keessan jedha. Akka leenca beela'ee soora isaa dhabuu naannee aaduutti nama liqimsu barbaade naanneen aadaidha. Inni aadaa jechuun sagalee dhageessisa jechuudha. Sagaleen dhageessu immoo karaa dhukkubaa ta'uu danda'a. Karaa dinagdee ta'uu danda'a. Karaa namoota jallaa ta'uu danda'a. Irree nama foonii sirratti ol ka'uu danda'a. Waaqayyo moo'ichaan akkas wajjin ta'u siin kadhadha. Mirga siilaa ta'a Waaqayyo. Moo'icha siilaa ta'a Waaqayyo. Yoo yeroo qabaatte na wajjin kadhu daqiiqaa kana amantii guutuudhaan gooftaa Waaqaatiif lafaa sagaleen kee waan haaraa kan hojjetu dandeettiin kee dandeettii eenyu ga'e irraa kan ta'e karaa ittiin nama gargaartu karaa ittiin nama oolchitu karaa ittiin nama dubbattu karaa sagalee keeti. Lolli nama kanatti deddeebi'aa jiru falmiin nama kanatti deddeebi'aa jiru maqaa Kiristoos Yesuusiin ammaa qabee irraa kan caccabe haa ta'u waraana janamatti argineen waraanamaa kan jiran sammumti isaanii kun illee akka nama waatti waa waraanee waraanamaa kan oolu illee isaanii kan waraanu qalbii isaanii kan waraanu fayyaa isaanii kan waraanu falfalli seexanaa maqaa Kiristoosin irraa kan doome haa ta'u irraa kan caccabe haa ta'u irraa kan caccabe haa ta'u adda kennii fi addunyaa kennii fi moo'icha kennii fi lola karaa namaatti banamee jiru lola karaa fayyaatti banamee jiru lola karaa qabeenyaatti banamee jiru lola karaa garaagaraatti banamee jiru mee achuma dhaabadhu kadhadhu maqaa Kiristoos Yesuusiin daqiiqaa kanaa qabii misraachoo dhaga'i moo'icha dhaga'i daqiiqaa amma kadhatamee kana booddee wanti jireenya keetti ba'aa ta'ee fe'ame akka nama waraana gidduu jiru sitti kan dhiyu sitti kan wacu gab sirraa kan jedhe haa ta'u adda argadhu mo'adhu galataaf dhaabadhu maqaa Yesuusiin ameen. Sagalee kana yoo jaallatte hiriyoota kee biraaf maatii keef nama jaallattee lolarra jira jettuufillee akkuma kanaan nama moo'icha qabaachuu qaba jettuufillee dhaamsa kana biraan ga'i gooftaan Yesuus baraaf jireenya keessan haa eebbisu hafaa jiraadha. Yeroo gara yerootti dubbii Waaqayyo isin barsiisuuf waldaan keenya qophii qabdi. Anis hamma Waaqayyo hubannaaf ogummaa naa kennetti dubbii Waaqayyo isin biraan ga'uudhaaf yeroo gara yeroottan of qopheessee deddeebi'a. Eebbifamaa hafaa jiraadha. Maatii mana kanaa ta'uuf immoo sabiskiraayib godhaatiin dhaggeeffadhaa isiniin kenna. Eebbifamaa gooftaan isin haa eebbisu.